Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Getaachoo Raddaatiin durfamu dhaabbata siyaasaa haaraa hundeessuu fi adeemsarra akka jiru hoogganaa haaraan galmaa'uuf adeemsarra jiru kun yaadrimee dimokiraasii bilisaa hordofuu isaa kan ibse hooggansi kun paartii dimokiraatawaa laabaraal Tigraay jedhamee akka waamamu murteessuu isaanii dubbataniiru. Hoogganaan duraanii TPLF maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan kun maqaan kun kan filatame warra dhaaba siyaasaa kana hundeessuuf dammaqinaan hojjechaa jiranii garuu boordii filannoon hin mirkanoofne kanaaf walgahii irratti jijjiiramuu fi fooyya'uu ni mala jedhan. TPLF murna lamatti qoodamee walkomachaa ture. Yeroo boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'itti yaa'ii waliigalaa gaggeessuu baannaan tarree paartii beekamtii qaban keessaa bahuu akka malu boordichi hubachiiseera. Yaaddoon beekamtii boordii filannoo dhabu kan isa mudate gartuun Dabratsiyoon mootummaa Itoophiyaa wajjin marii nagaa taa'ee akka dhaaba waliigaltee Piriitooriyaa mallatteessetti dhaaba haaraa ta'ee galmaa'uudhaaf hin deemu jechuudhaan mormii dhageessiseera. Miseensonni koree giddu galeessaa TPLF kan Getaachoon durfamu ammoo diigamuu TPLF yaaddoo keessa turan. Ibsa torbanoota dura baaseen gareen Dabratsiyooniin durfamu kora waloo akka gaggeessuuf waamicha dhiyeessan garuu deebii gaarii akka hin arganne ibsanii keessumaa TPLF xumuramaa jiraate paartii siyaasaa haaraa kaayyoo siyaasaa TPLF galmaan ga'uuf nu dandeessisu ijaaruudhaaf dirqamnaa jechuun heeraa fi sagantaalee dhaabbatichaa xumuruu ibsaniiru. Maddi kun itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana deeggartoota isaanirraa mallattoo walitti qabaa akka jiran beeksisaniiru. Haa ta'u malee ulaagaa boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'e waan hin guunneef hanga ammaatti gaaffii boordii kanaaf ifatti hin dhiyeessine jedhan. Maddi kun BBCtti akka himanitti boordiin filannoo Itoophiyaas adeemsa gareen kun galmeef eegale quba qaba. Paartiin adeemsa galmeerra jiru kun paartii naannoo ta'uun kan dubbatu namni kun gara jalqabaa ji'a caamsaa keessa boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii duraan ni arganna jennee eegnaa jedhaniiru. Namoota maqaa guddaa paartii dimokiraatawaa laabaraal Tigraay ijaaran keessaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay duraanii obbo Getaachoo Raddaa, miseensi pooliit biiroo TPLF fi hojii gaggeessaa olaanaan paartichaa duraanii obbo Bayyanaa Magruu fi Piroofeesar Kindaay Gabrahiwoot fa'aa keessatti argamu. Akka maddi kun ibsutti yeroo ammaa kana beekamtii seeraa argachuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'us bulchiinsi yeroo Tigraay kan Leetinaal Jeneraal Taaddasaan durfamu waggaa tokko booda wayita xumuramu filannoo mootummaa naannoo ijaaruudhaaf gaggeeffamu irratti kan hirmaatu ta'a. Paartiin Dimokiraataa Laabaraalaa Tigraay haaraa hundaa'ee boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii erga argateen booda investoroota kaasee hanga hojjettoota guyyaatti miseensummaa fi hooggansa isaa keessatti hirmaachuu akka danda'anis dubbataniiru. Hundeessitoota dhaabbatichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Getaachoon gorsaa muummicha ministeeraa dhimma ba'a Afrikaa ta'uudhaan muudamaniiru. Piroofeesar Kindaayyaa Gabrahiwoot ammoo gorsaa ministeera barnootaa ta'uun sadarkaa ministeeratti dhiyoo kana muudaman. Paartiin Dimokiraatawaa Laabaraalaa Tigraay akkuma paartilee biyyattii keessoo socho'an biroo badhaadhina waliin hojjechuu danda'a. Garuu waan waliin qabaatu hin qabu paartii walabaa fi of danda'e ta'a jechuudhaanis. Arbuhaanii fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisiin nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti cimsinee wajjiniin hojjennaa jedhan. Dhimma aangawoonni kunneen mari'atan Biraanuu Gammachuu qopheesseera. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisii fi pirezidaantiin Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Alburaan bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee marii nageenya bishaanii jedhan gaggeeffatan. Daawwannaa Jeneraal Alburaan Kaayirootti taasisan irratti gaggeessitoonni lameen dhimmoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessumaa yaa'ii laga Abbayyaa irratti marii bal'aa gaggeessuu waajjirri pirezidaantii Masrii ibseera. Gaggeessitoonni lamaan haala Sudaan deebisanii ijaaruun danda'amuu fi nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru. Dubbi himaan pirezidaantii Masrii biyyoonni lameen nageenya bishaanii laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru jedhanii lameenuu murtoo gamtokkee qaama kamiinuu fudhatamu ni mormu jedhan. Abdul Fattah Alsiisii fi Alburaan seerota idil addunyaa itti fayyadama laga Abbayyaa wal qabatee jiru karaa hundi fayyadamaa ta'uu hojiirra oolchuuf akka waliin hojjetan himaniiru jedha gabaasni kun. Ofiiyyuu waraana keessa kan jirtu Sudaan erga humni Alburaan magaalaa Kaartum deebisee harka RSF baase haala kamiin akka deebisanii waliin ijaaran irratti Masrii waliin mari'ataniiru. Jalqaba irraa eegalee Masriin Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irratti hojjechaa jirtu waliigaltee biyyoota sadeenii dhaabbataa ta'e irra osoo hin gahin bishaan guutuu hin qabdu hojjennoo jedhu qabdi. Itoophiyaan gama isheetiin biyyoonni sadeen qooda bishaanii Abbayyaa irraa qaban irratti waliigaluu kan danda'an yoo ta'e amma bishaanii hidha haaromsaa irraa gadhiifamu ilaalchisee waliigaltee irra ga'uun danda'ama jedha. Hidha haaromsaa bishaaniin guutuu ilaalchisee gamtaa Afrikaa jaarsummaan gidduu galee marsaa hedduuf mari'ataa turanis waliigaltee irra osoo hin gahin adda bahaniiru. Ijaarsi hidha haaromsaa Abbayyaa bara kan akka xumuramu ministeerri muummee Abiyyi himaniiru. Rivaanii kutuu geenyeerraa jedhanis ture. Masriin ammoo hidhi Itoophiyaan ijaaraa jirtu hanga bishaanii argattu na jala irrisa jechuun falmaa turte. Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guuttee humna ibsaa maddisiisuu jalqabdee jirti. Dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaan mormaa kan turte Masriin dhiyeenya ammoo Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin arganneef biyyoota akka Eertiraa fi Soomaaliyaa waliin socho'aa turte. Torban darbe Masrii fi Jibuutiin bulchiinsaa fi nageenyi galaana diimaa fi galoo galaana Eden itti gaafatamummaa biyyoota ulaa galaanaa qabanii qofa ta'uu akka qabu waliigalaniiru. Masriin Soomaaliyaa waliinis yeroo mari'attu dhimmuma kana. Kanadaa paartiin Liberaal Maark Kaarneen durfamu injifateen paartiin Liberaal akka injifatu kan gargaare pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo qabachuudha jedhamu ogeessi seeraa waggoota 6 darban gorsaa dhimma godaansaa biyya Kanadaa ta'uudhaan tajaajilan obbo Israa'el Tansaa. Paartiin filannoo mo'ate kun dantaa godaantotaaf imaammata fooyyee qaba isa jedhu ibsuudhaan eegalu. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru kan filannoon gaggeeffamee achumaan akkatti fufuu fi maandeetiin kennameef kun
liberaal government jedhama yookiin liberaal paartii jedhama. Bu'uurri imaammanni immigireeshinii isaanii irraa maddu namoota miidhaa adda addaa baqatan roorroo adda addaa baqatan miidhaan isaanii irra ga'ee fi balballi isaanii banaadha. Poolisiin isaanii kan warra kaanii yookiin immoo kan warra ittiin dorgomee mo'achuu dadhabeerra baay'ee wayyaadha. Garuu wanti beekamuun irra jiraatu mootummaan kun waggaa 10 darbe aangoorra ture. Gama sanaa yoo ilaaltu jijjiiramni wayiitu hin jiru gara jechuutti nu geessuu danda'a. Carraan godaantonni gara Kanaadaa seenuu kana booda ni dhiphatamu tarii ni dabala laata isa jedhus haa kaafnu. Wanti beekamu irra jiru mootummaan jijjiirame hin jiru hogganatu jijjiirame malee. Kana jechuun bu'uuraan jijjiiramni poolisii isaaniirra hin jiru tilmaama jiru akka fudhannu nu godha. Qabatamaadhaan waan jiru akkasitti immoo barbaadde garuu COVID-19 immigireeshinii irratti dhiibbaa guddaa uumee ture. Fakkeenyaaf namni bizineesii akka kootii qabu yeroo COVID olmoos hojii ala ta'e ture. COVID sochii sadarkaa addunyaatti sochii immigireeshinii wal qabatu dhaabee waan tureef akkuma COVIDin keessaa bahuun mootummaan liberaal jedhamu paartiin liberaal jedhamu mootummaan Kanaadaa bulchuu sababa gaaffii COVID gara waggaa lamaatiif uume sana cufuuf jedheeti ulaasaa banee hedduu galche beekta. Heddumminaan gaafa waggaa 3 darbe nama galchu maaltu moone Kanaadaa keessatti mootummaan Kanaadaadhaa uummata as galche kana bakka bulchuu dhabe bakka tursu dhabe mana kiraatu mi'aaye mana keessa jiraatanitu gatiin mi'aaye diinagdee irratti illee dhiibbaa uume beektaa baay'ina namaa balbala bananii ulaa bananii seensan sun achirraa ka'eetu ofuma isaa deebisee jechuudha mootummaan nuti biyya bulchu kun nama fudhannu kana nama simannu kana lakkoofsa gadi cabsuu qabna jedhanii imaammata hedduu baasanii qajeelfama adda addaa dabarsanii gadi cabsanii jiru. Kanaafuu jijjiiramni guddaan natti mul'atu jijjiiramni garuu already ji'a ja'a darbe keessa jijjiiramni guddaan godhamee jira immigireeshinii Kanaadaa irratti. Godaantota Itoophiyaa irraa biyyattii seenan rakkoo akkamii fa'aatu mudataa isin immoo akkamitti isaan gargaartu? Godaantonni walumaa galatti waa'ee godaansaa yoo fudhattee ilaalte namni biyya isaa irraa sababa adda addaatiin godaana. Seerri mootummaa Kanaadaa baay'inaan godaantota wajjin wal qabatu konvenshinii sadarkaa addunyaatti UN qabu wajjin firooma qaba. Wanti waanuma muraasa tokko garaagarummaa qaba malee. Kanaafuu namni rakkina siyaasaatiin rakkina tasgabbii biyya sana keessaa dhabamuutiin nama biyya isaa irraa baqatu rakkina dhiibbaa amantaatiin nama biyya isaa irraa baqatu nama ilaalcha adda addaatiin dhibee saalaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf namni dubartiin biyya ishee keessa jiraachuu dadhabde yookiin immoo kittaannaa dheessitee dubartiin biyyaa baate tokko namoota akkasitti dhiibbaa adda addaatiin biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanii godaanan mootummaan Kanaadaa calalee seenaa isaanii kan dhugaa ta'uusaa beekeetti gara biyya isaatti fudhata. Kun Itoophiyaadhaaf miti biyyootuma hundaaf kan inni hojjetu. Gara Itoophiyaa gaafa dhuftu wanti yeroo ammaa chaalenjiin jiru waanuma muraasa tokko sii kaasuudhaaf namoonni tokko tokko biyya ollaatti baqatanii ka'aniiti dhaqanii baqataa ta'anii ka'anii ammoo suuta jedhanii karaa mana Oromoo ol deebi'anii biyya isaanii deebi'anii harmee isaanii arganii abbaa isaanii arganii yookiin waanuma tokko dalaganii bakka itti iyyatan sanatti deebi'anii yeroo isaan keejiin isaanii jalaa baduu mul'ataa jira. Baay'inaan waan kana argaa jira kanaaf itti kaase. Kan biraan namoonni seenaanuma isaanii tartiiba qabsiisanii mootummaa Kanaadaatti himachuu dadhabu. Waggaa 3 har'aa waa jedhaniitu har'a waan sana yaadachuuf dadhabu beektaa. Kuni hubannoo dhabuu, barnoota dhabuu, dammaqiinsa dhabuu wajjin wal qabata. Namni tokko tokkotuma dhugaa qabu dhugaa isaa danda'ee himatu. Namni kaan immoo waanuma jirreyyuu himateetu biyyaa godaana. Fatanaan godaantonni qaban hedduudha garuu waanuma muraasa sii kaasuuf jedheetiin. Paartiin liberaal filannoo kana akka injifatu maaltu gargaare? Dhaabbileen siyaasaa Kanaadaa keessa jiran gara 4-5ti. Kan fuuldurarra jiran garuu kan wal morman fuuldurarra jiranii liberaal isaa ammatti maqaa kaaftee konservaatiif warra jedhamanidha. Maaltu ta'ee konservaatiif kan eenyumaayyuu ni injifatan natti fakkaatee ture baatii 6 darbe keessa gaafan akka isaan itti adeeman tireendii jiru gaafan ilaalu. Dhumarratti garuu maaltu mudate? Doonaald Tiraamp gaafa aangootti dhufu Doonaald Tiraamp filosoofii siyaasaa konservaatiivii irraa dhufe. Kanaadaa irratti dhufee gaafa inni taarifa Kanaadaa irra kaa'ee diinagdee Kanaadaadhaa hanga jeequ gaafa inni gahu warri konservaatiiviidhaa Kanaadaa keessa jiran sababa namicha sanaatiin tuqaman beektaa. Warri konservaatiiviidhaa Doonaald Tiraampiin wal fakkaattu jedhamanii balaaleffatamani. Doonaald Tiraamp waan jibbinuuf warra konservaatiif sagalee kennu dadhabde jechuudha sigalee. Sababa kanaan namichi haaraan achi as bahe liberaalii bakka bu'ee as bahe sagalee wayyabaa argateera garuu amma bakka inni sirriitti amma lakkoofsa isaan beeku. Sababa Doonaald Tiraampiin warri konservaatiivii miidhamanii inumaayyuu namichi konservaatiivii bakka bu'ee dorgomee barcuma kan mataa isaayyuu hin dhabe bara. Arbuhaanii fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisiin nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti cimsinee wajjiniin hojjennaa jedhan dhimma aangawoonni kunneen mari'atan Biraanuu Gammachuu qopheesseera.
Pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah Al-Siisii fi pirezidaantiin Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Buraan bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee marii nageenya bishaanii jedhan gaggeeffatan. Daawwannaa Jeneraal Al-Buraan Kaayirootti taasisan irratti gaggeessitoonni lameen dhimmoota gaanfa Afrikaa adda addaa keessumaa yaa laga Abbayyaa irratti marii bal'aa gaggeessuu waajjirri pirezidaantii Masirii ibseera. Gaggeessitoonni lamaan haala Sudaan deebisanii ijaaruun danda'amuu fi nageenya bishaan laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru. Dubbi himaan pirezidaantii Masirii biyyoonni lameen nageenya bishaanii laga Abbayyaa irratti mari'ataniiru jedhanii lameenuu murtoo gamtokkee qaama kamiinuu fudhatamu ni mormu jedhan. Abdul Fattah Al-Siisii fi Al-Buraan seerota idil addunyaa itti fayyadama laga Abbayyaa wal qabatee jiru karaa hundu fayyadamaa ta'uu jira oolchuuf akka waliin hojjetan himaniiru jedha gabaasni kun. Ofiiyyuu waraana keessa kan jirtu Sudaan erga humni Al-Buraan magaalaa Kaartum deebisee harka RSF baase haala kamiin akka deebisanii waliin ijaaran irratti Masirii waliin mari'ataniiru. Jalqaba irraa eegalee Masiriin Itoophiyaan hidha guddicha laga Abbayyaa irratti hojjechaa jirtu waliigaltee biyyoota sadeenii dhaabbataa ta'e irra osoo hin gahin bishaan guutuu hin qabdu hojjennoo jedhu qabdi. Itoophiyaan gama isheetiin biyyoonni sadeen qooda bishaanii Abbayyaa irraa qaban irratti waliigaluu kan danda'an yoo ta'e amma bishaanii hidha haaromsaa irraa gadhiifamu ilaalchisee waliigaltee irra ga'uun danda'ama jedha. Hidha haaromsaa bishaaniin guutuu ilaalchisee gamtaa Afrikaa jaarsummaan gidduu galee marsaa hedduuf mari'ataa turanis waliigaltee irra osoo hin gahin adda bahaniiru. Ijaarsi hidha haaromsaa Abbayyaa bara kan akka xumuramu ministeerri muummee Abiyyi himaniiru. Rivaanii kutuu geenyeerraa jedhanis ture. Masiriin ammoo hidhi Itoophiyaan ijaaraa jirtu hanga bishaanii argattu na jala irrisa jechuun falmaa turte. Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guuttee humna ibsaa maddisiisuu jalqabdee jirti. Dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti Itoophiyaan mormaa kan turte Masiriin dhiyeenya ammoo Itoophiyaan hulaa galaanaa akka hin arganneef biyyoota akka Eertiraa fi Soomaaliyaa waliin socho'aa turte. Torban darbe Masirii fi Jibuutiin bulchiinsaa fi nageenyi galaana diimaa fi galoo galaana Eden itti gaafatamummaa biyyoota ulaa galaanaa qabanii qofa ta'uu akka qabu waliigalaniiru. Masiriin Soomaaliyaa waliinis yeroo mari'attu dhimmuma kana kaasaa bakka bu'anii ji'a 6 keessatti filannoon kun kan gaggeeffamu. Filannoo kanarratti paartileen lama kan wal morkatan yoo ta'an isaanis immoo Liberaaleef paartii kan Maark Kaarniin hoogganamu waggoota 10 aangoorra turee fi paartii warra konservaatiifidha. Akkuma beekamu Kanaadaan biyya godaantonni Itoophiyaa irraas dabalatee guutummaa addunyaa irraa itti baay'atanidha. Filannoon kun godaantonni Itoophiyaa irraas ta'ee Afrikaa irraa achi jiraataniif maal akeeka? Waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu gaazexeessaa duraanii BBC Caalii Nagaasaa amma Kanaadaa jiraatu dubbiseera. Dorgommii baroota keessatti ta'ee hin beekne